durbummaan shamara tokkoof dhimma jiraachuuf jiraachuu dhabuuti. Namni yaada deemuu qabu tasuma naf. Si fuudhaan amala dhiirota baay'eeti. Jecha dhiirota baay'eeti. Eenyu balleessan asitti dubartiidha. Arrabni dhiiraa 2. Gaafii itti aanutti haa dabarruuti. Shamarri tokko ta'uun ishee garuu sirrii miti. Kana booda hin daballa. Shamara 2 godha. Akka jalqabaatti. Daballaasi garuu shamarri tokkittiitu mana guuta. Tokkittiitu waa bareecha. Tokkittiitu baay'ee nurra isheetu mul'ata. Ammumaayyuu. Inumaayyuu waan tokkoon kaasaan bakka kanatti jechuudha. Ashuu dhiifama naa godhi tariitii dhimma ati irratti nu mariisisaa jirtus ta'uu dhabuu mala waan kun. Rakkoon qabaase. Garuu immoo shamarri 2 yookaan 3 bakka kana otoo jiraatanii yookaan dhiisanii deeman. Walii galtee. Dhiifama naa godhiiti. Yaada qajeelaa wa'ii gaafa intalli wa'ii kaastu. Isheen kun yookaan akkuma isiin jette haa ta'u jetteeti yaadicha achuma gabaabsitee bira darbiti. Yookaan hinaaffaa isheetiin yaada isii faallaa wa'ii fiddi. Yeroo baay'ee shamarran bakka tokkotti yoo baay'atanii walii galtee hin jiru. Ani hin beeku. Yookaan Ani shamarran kan bira yoo naqe waliin. No, si qofaa keessoo hin taane nama sadirsoo taatanii ati fakkeenyaaf atii fi nam takkaan sana walii galuu dandeessu. Jarri lamaan garuu walii galuu akkas goona. Salphaadha. Isaanuu bakka tokkoof finna. Kanaaf akkasiin deemna. Walumaa galatti gaafa yaadicha goolabu shamarri takkittuumti. Amma isiin anaa obboleettiidha. Tokko naa jedhi ka. Isiinti tun isaa tarii jaalallee ta'uu dandeessi. 2 naa jedha. Isiif ammoo gara wayiitiin hidda dhiigaa wayii qabaattanii bakka mara buuti. Bakka hunda taati. Iddoo mara geessi isiin jechuudha. Kanaaf akka ta'uun isii baay'ina natti agarsiisee waan. Ammoo ta'u akkuma keenya kana atis yaadni kee sirriidha. Kun hundi namni kun dhiirri 3 kuni shamara 3 ta'ee dhiirri tokko ishii qofa taate isaanis dhiira akkanattiin ibsuu laata. Yookiin immoo amma fakkeenyaaf akkuma ati jette dhiirri tokkicha as jiru sun shamara achii sanaaf obboleessa ta'a. Immoo shamara as jirtu kanaaf immoo abbaa manaa yookiin hiriyaa ta'a. Anaa hidda dhiigaa wayii walirraa qabaachuu dandeenya jechuudha. Dhiirri tokkicha sanaa jechuudha. Dhiirri isaarras darbee immoo abbaadha. Obboleessa biratti jechuudha. So dhiira sotoo ta'ee dhiirri tokkichi shamara baay'ee gidduutti akkasuma barbaachisaa. Baay'eedhuma. Kanaafuu nan qanne jechuu barbaade. Galatoo afoon haalellaa. Gaafii lammaffaan keenya gaafii akkamitti seetanii isa kanarraa illee sirriitti haasa'uu barbaada. Gaa'ilaaf durbummaan dirqama. Barbaachisaadha. Isa jettee Barbaachisaadha yoo ta'u hin taane Dirqama akka dirqamaatti ilaallama waan ta'eef waan maal jettaa? akka dirqamaatti akkuma hawaasa keessaa si ol guddachaa dhufne wantoonni nuti beeknu kabajichi barbaachisummaa qofa yoo hin taane abbuma sana barbaachisa yoo beekta. Abbuma san taluma sana. Taluma santu itti kabajama. Ishumatu itti maqaa godhata. Ilma dhiiraa san miti jechuudha. Ilaali fakkeenya amma ilmi dhiiraa tokko osoo gara biraayyuu deemee dhufee wanti ittiin adda baastee beektu hin jiru. Yoo ofii isaatii nama sanatti baasee dubbateen alatti wanti ittiin adda baastu hin jiru. Kanaafi kabaja ishumaaf waan ta'eef hawaasa keessas waan akkasii sana waan jiruufi namni suni konfidensiin itti dhaga'amullee nama sanadhaafi. Beektaa? Ishiidhaaf dhimma kabajaati. Abbaa manaatiif garuu amantummaadha. Namaaf sitti fakkaata. Amanamummaa ilaali moor hanga barbaade jaalachuu dandeessa. Nama sana namni sun haa dhabus haa qabaatus waan sana miti nama sana akka dhiyaattu kan si taasisu jaalaladha jalqaba. Garuu moor wanti sun yoo jiraate amantummaa nama sanaa jaalalatti nama sanaaf qabdu kabajni suni si biratti dabalaa deema. Malee hin hir'atu. Garuu yoo san hin jiraanne jaalalli sun osuma jiraate nama san dhabuu waan hin qabneef wajjin jiraachuu dandeessa. Garuu nama sanatti gammachuu hin dhaga'amu. Tarii namni Ilma dhiiraa sanatti. hiriyaa biraa qabaattee sana dura jechuudha. Nama wayii wajjin yeroo sana keessatti waan kana daawwattee dhugummaan kun deebitee nama biraa wajjin immoo hariiroo uummattee nama sana wajjin gaa'ela dhaabbatti. So kanaafuyyuu nama kanaan waliin jaallattu yookiin immoo namni ishii fuudhe kun jaalala ishiidhaaf hin qabaatu ishiin durgummaa sana waliin.
Hin dandeenyu. Maaliif sitti fakkaate? Kan jalqaba kan murteessu isa kana rileeshinii isaan gaafa walitti dhufan isaan gidduu jiru sun gaafa jarru sun lamaan wal baran rileeshinii akka qabdu osoo hin beekin waan kanatti hin galan jechuun namni jalqaba gaafa wal baru wal baraa haa jaalatu iyyuu malee haa dhiyaatu iyyuu malee san boodarra eenyummaa baagiraawundii isaanii wal gaafatu wajjin haasa'u jechuudha. Kan dura hiriyaa qabdaa hin qabdu kan jedhu sana jechuudha. Itti amanee galee namni kun garuu itti amanee yoo galeeyyuu waan sana duuba isaatti hin jiraata. Haa dubbachuu baatu malee baasee jechuudha. Amma bakka kanatti waa tokko si gaafadha. Na gaafadha. Gaafii isaa gidduutti dhaabee jechuudha. Hiriyaa qabdaa hin qabdu. Waan kana gaafate malee waan biraan gaafanne. Hiriyaa qabdaa hin qabdu malee hiriyaa wajjin turte sana wajjin tariitii miira waan kana. Raawwateetta waan kana. Hin gaafata. Gaafatamuu danda'a. Baasee kan akka walitti haasaa keessa santu murteessa. Nama san faana rileeshinii akkamii qabaachaa turte? Waa tokko kaasuu bakka kanatti. Shamarri durbummaa qabaatuun dirqama ta'e. Dirqama jettan. Dhiirri dhiirummaa qabaatuun maaf dirqama ta'uu dhabe? Maaliin beekama dhiirri? Kun isa kana ammoo deebisiif hin deebisa. Itti deemuuf waan hinchatti jechuudha. Inni akka barbaade ta'ee shamara barbaade waliin ciisee akka barbaade dhimma isaa baateet garuu eenyuun barbaada shamara silaatii dhiira waliin wal qunnamtii raawwanne shamara durba taate sana barbaada. Maal isin miira qabdu? Nama sana wajjin tariiti nuti dhiironni akkam isinitti fakkaate gaafa onnee arganne gaafa fuula arganne jechuudha. Jalqaba naaseeqne taanaanii maalidha kaayyoon duuba sana jiru hanga ta'e jaalalaan wajjin turta isa booda hin raawwatta waan san dhiirumaa balleesse bar. Ani immoo siin qaba. Si qabee dhiiraa balleessee osoo hin ta'in waan tokko sitti himama. Dhiirri tokko dhiirummaa dhiisi. Rileeshinii sana dhiisi. Nama tokkotti gaafa dhiyaattu hanga namni sun ofitti si bute itti siiqaa deemta. Malee namni sun waa wayii bootaa wayii bilooka kan si godhu yoo jiraate itti siiqaan deemta. Lammaffaa tokkoffaa sitti himu jalqabuma nama wayiin gaafa rileeshinii eegaltu ilmi dhiiraa bakka barbaade yoo dhaqe irraan baramu mitiire dhaquuf dhiisuu isaa kan beektu yoo ofii keetii dubbatte qofaadha. Dubartiin garuu santuu beekama. Eenyu balleessan asitti dubartiidha. Sittani mala gaita. Kottu ka. Maalidha sitti fakkaate? Arrabni dhiiraa lama. Dhaqaa gala waraanuu danda'a. Arrabni dhiiraa akkamiin naa jedha. Gaafa dhaqu san onnee isii sana argachuudhaaf waan isirraa barbaadu sana argachuudhaaf miira isii sana koontirool gochuudhaaf jechoota jaalalaatiin waraana. Si fuudhaan amala dhiirota baay'eeti. Jecha dhiirota baay'eeti. Si waliin tura si malee nyaanni gannaan taru si malee dhugaatiin hin jiru si malee hirriba dhabeen jecha dhiironni yeroo baay'ee dhimma itti bahan hanga waan amma jedhamu kun baduutti jechuudha. Parsantii 100 keessaa parsantii 2 gahanii warri waan kana waliin balleessanii san booda jireenya achiin boodaa waliin tolchan jechuudha. Argattee? Kanaaf jalqaba dhaqee inni isaa balleessuu baatu waan godhe kan amansiise jechuudha. Shamarreen gudeerine hanguma ammaa kanaatti jechuudha. Argattee? Gurbichuma. Ilaa badii eenyu kennuu deemaa jirta? Hanga isiin ufitti sabotteetti inni waan barbaade yoo raawwate yaada jedhu wayiin argatu. Wantichi hin jira garuu akkuma ati amma jette kana yaadichi gara sanatti haa deemu malee gama lachuu bira hin jiraata. Ani immoo waan dubbadhu keessaa tokko namni si jaalatu namni boru si karoorfatu waan wayii si gaafatee waan sanaa lakki yoo jette namni nin deema jedhee waan akkasiitiin doorsifama adda baanaadhaan jechuudha. Nin deema taanaani wanta amanuu qabdu kun yoo hin jiraanne namni kun nan jaalatu. Nin deema jennaan haa deemu. Yaa bakka maaliif namni tokko hiriyyummaa dhiiraa keessatti kana naa godhe yoo kana goone hiriyyummaan keenya haa cabu yoo sin jedhe waan sana yoo goote hiriyyummaadha. Waan sana yoo hin goone immoo hiriyyummaan hin cita taanaan inni ifama. Taaddee waatu jira bakka kanatti jechuudha. Ifama. Yaashuu fi gammeen jechuudha. Parsantii 90 wayi dhiiratu waan kanatti si wajji. Waan ati barbaaddu sana si guutaadhaan shamarri nu bira jirti. Ragaa yaa baatu. Asiis achis dhagaa waan jirtuuf jechuudha.
rogatti. Wajjin jiraatamee xumurri maalidha? Gaa'ela waliin godhachuudhaan hamma kanaattiin deema. Hanga xumuraatti waliin deema. Ittiin jedha. Haga waan barbaadu argatu. Jechamni shamarranii jira. Yeroo baay'ee jechi isaan dhimma itti ba'an. Isin warri dhiirotaa hanga waan barbaaddan san shamarrarraa argattaniiti. Haa qabaattuu baattu. Ispeeshaalii gaafa isiin qabaatte sheek iskiyaarak dirra si chokkolaal. Kuni dhugaama lafa jiru. Dhugaa qabatama. Inni eegu gaa'ela san. Balleesseet bakka biraa deemuu barbaadammoo. Eega isiin waan san taasiftee fi booda jechuudha. Balleessee kan wajjin turuun jiru immoo jira jedheen jiraan garuu parsantii xiqqaadha. Baay'eema jechuudha. Kan wal fuudhan jaalala waliin eegalanii ijoollummaarraa waliin guddatanii wal fuudhanii kamantii jedhan jiru. Argattee garuu immoo maaltu baay'ate sitti fakkaate akka godhee intala sana amansiisee dhiiga kana dhangalaasee deema malee duubatti hin deebi'u dhiirri waan akkasiitu baay'ata. Dhiibbaa eenyutiin kun kan taasifamu harki caalu dhiibbaa dhiiraatiin jechuudha. Isa namni gaafatu hin jiru. Dhiira waa tokkoon sitti himu. Gadi baheet inni dhiiraa obbolaadha. Jarri kun lamaan. Inni gadi baheet akka barbaade haasa'eet akka barbaade godheet bakka barbaade ooleet waan barbaade balleessee dhufa. Isheen garuu gaafii qormaataa wayii ta'uu danda'a. Mucaama ollaa wa'ii wajjin akka tasaa dhaabattee haasofti taanaani waa tokkoon si himu. Isa otoo shamara ollaa wa'ii wajjin gaafa waan kana raawwatu argani. Ilaa gurbichi maal raawwachuu jira? Waanuma islaama jechaa jiru kana intala wayii wajjin raawwataa jira. Intalattiin immoo mucaa ollaa wayii wajjin dhaabattee haasaa jirti. Wal qixa laalamu ishuu. Kan eenyutu booldi ta'a? Kan dubartii santu booldi. Intalattii sanaadha jechuudha. Sadarkaa kanatti mirgi maaliif dhiiraa kenname? Afachu iddoo sanatti waan dubbachuu barbaada. Yeroo baay'ee dhiibbaa dhiiraatiin wantichi kan raawwatamu jennee hundi keenya irratti dubbanne miti. So dhiirri tokko shamarrarraa waan kana balleessee yookiin immoo iyyuu waan kanarraa durbummaa ishii kana balleessee ishii dhiisee dubara bira yoo deeme maal fayyadama dhiirri kun? Dubartuma durbummaa hin qabne wajjin waan kana yoo raawwate maaltu rakkoo? Kanaaf hin siin jedheem. This a point by the way. Ilaa wantiin an dubbachuudhaa barbaade inni dhiiraa akka barbaade godhee bakka barbaade deemee lafa isatti tole deemee waan barbaade godhee jireenya shamarran hedduu wanti kun kabaja jenne kabaja. Argattee dhiirris kabaja isaa eeggachuun dirqamadha. Haasafaramuus baatu. Yaa ani kanas ilaala iddoo sanatti jechuudha. Wanti siin jechuu barbaade iyyuu isa kanadha bakka. Akkamitti kabaja kee eeggatta sitti fakkaate. Osoo wanti kun jiraate, wanti jalqaba jedhe sun jiraate, ignore ofirraa namni gootu sun osoo jiraate in eeggata. In eeggata. Amma namni akkuma bifti keenya gargari, amalli keenya gargari, fedhiin keenya gargari miti wanti hundi namoonni hin barbaanne jira waan sana kallattiin jechuudha. Namoonni barbaada garuu parsentiin 99 kallattiin hin barbaada. Waa tokko ishii kaasa wataaddii bakka kanatti kun kiraateriyaa maayyoo otoo ta'uu baatee baay'ee natti tola. Kabaja jedhamee shamarris kabaja ishee sana ofirra taa eegdu. Dhiirris immoo influence gochuu haa dhiisan. Dhiironnis deebiin koo gabaabaa isuma kanadha. Akkas. Wanti ani barbaade iyyuu dirqamadha san ashuun naan jedhee fi eeyyeen dirqamadha. Gaa'ela keessatti nama wajjin gaa'ela godhatu san keessatti waan sun jiraachuun dirqamadha. Maaliif jara sun lamaanii walitti amantummaa uuma beekta. Waa tokkoon sitti maali? Dirqama miti baay'ee. Hin jiraatu garuu wanti sun akkatti wajjin jiraattu kan saasisu jaalaladha. Waliigaltee namoota san faana qabdudha. Garuu mor osoo jiraate bareeda ta'a. Waan kana dammeen nuuf haa xumurtuuti. Ani garuu waa tokko gabaabseen kaasa. Dammeefis ati dubbadhuuti dammeetti dabarsi. Baay'ee ilaa maaltu jira sitti fakkaata? Dhiiga dhangalaasuun amala seexanummaadha. Isuma dhugaan jedha. An otoo jiraates proudin godhu dhiiga dhangalaasee lakkutteeti qaama wayiiti waan tiirgootu wayiitu jira. Akka waan addaatti hamma sirbi sirbamuufitti gadi ba'amee jechuudha. Bad culture. Anaaf jechuudha. Hamma geerraruutti gadi ba'anii jechuudha. Kabaja maatii iseetti qabdee maal jedhame. Sadarkaama sanatti intalli wanta san hin qabne. In case yoo waan guddaa baatte wanti kun baduu danda'a. Naturally shamarri isa duukan hin uumamne huni jirti.
waan kana wajjin durbummaa waan jedhamu kana wajjin jechuudha. Akka caarraa ta'ee intalli tun yookaan duraanii hojiin guddaa wa'ii jiraatee tariitii wanti kun baduudha danda'a. Sirriitti naa qabadhu pooyintii kana. Tarii immoo neecharlii wajjinuun dhalanni ta'uu danda'a. Lammaffaa immoo osuma jiruuyyuu namni da'uu danda'a. Of course otooma Jiru yaa wanta akkasii waan namoota akka saayinsii irratti osuma jiruu garaatti baattee ta'uu danda'a. Da'umsaa kan badee jira. Eenyuun maashinaa. Thank you. Kanaafi wanti kun gaafa haappiin godhe jechuudha. Intalli tun garamiin akka dhufe hin beektu. Inni biraati immoo namni ni nyaata, ni dhuga, miira sana. Waa tokkoon sitti barbaaddee dirqamaan narraa balleessii shamarri jettee dhaqxee jala ciistu hin jiru. Isuma dhugaan siin jedhu. Dhiibbaa dhiiraatu jira bakka kanattis jechuudha. Shamaruma naatu mursiise. Shamaruma akkas godheetii waa meeqa taasisee waa meeqa sobee qaama kana tarsaasee dhiiga dhangalaasisan tuffata. Na argattee intala durbummaa san qabduuf ni dhiichifama. Intala durbummaa san hin qabneef garuu inni dubbatamu waa'een ishee arrabadha irratti dhiichisu. Ittiin maal jedhu maal. Argattee maarrabii fidanii waan wanti san maal jedhan sana jechuudha. Amba sabbarella hoomna jedhu wayii jira afaan Amaariffaa. Gaafa cidhaa maal misiraachoo jedhamu wayii. Waan ajaa'ibaadha bakka sagantaa taa'amaa booga taa'amee walitti dacha'anii jechuudha waan kana ilaaluudhaaf. So sadarkaa kanatti otoo ol akkas ol butuu baatanii waan jedhuun qaba. Garuu shamarri kabaja ishee dhabdu jechaa hin jiru. Of keessatti qabi atis inni dhiiraas qabadhu. Miiricha kan shamaraas immoo na fuudha si fuudha waan siin jedheef qofa siin fuudhu. In dhalchaan qofti ilman dhalchuu jedhan. Si fuudhaan qofti si fuudhaan taatu. Hanga waan wayii qabaddutti. Qabdii qabsiisteetta eenyummaa kee. Qabdii qabsiisteetta maalii kan kee durbummaa kee yookaan safuu kee sana jechuudha. Inni illee akkasitti of eeguuf jechuudha. Isa qabsiifadhu akkasi eegu taasisi. Isa san qabsiisi. Ittiin kennin dorgan. Dhiiraaf jechuun amma dhiirri tokko akkuma reefu jenne shamara baay'ee irraa durbummaa kana balleessee deemuu danda'a. Dhiironni maaf akkasitti ilaalu? Dhimmichi dhimma jabinaa wayii itti fakkaateetu moo maaliif sitti fakkaate? Waatu jira bakka kana jechuun. Isittiin deebi'amee dammeen maal jetti? Dammeen. Dammeen yaada baay'eetu ka'e asiis yaadni hedduun ka'e. Dammeef waa tokko sii dabala. Durbummaan shamara tokkoof dhimma jiraachuu dhabuuteedhaan namoonni gaa'ela keessatti. Namooti akkas jedhan jiru. Namoota hunda otoo hin taane namoonni muraasni isaanii jechuudha. Waan kana akkamitti ilaalta waan sana wajjin wal qabsiisitti deebiite. Jalqaba yaada duraa sanarratti waa sadi naaf qabadhaa dhumarran sanitti. Seenaan maaliif barbaachisaa? Akka dhaloonni dhufu. Irraa baratu. Lammaffaa immoo yaada nan deemaa kan kaase hin tursiista malee nan bistu. Kanan jedheenis jalqabu. Lammaffaadha miti. Inni sadaffaan immoo wanti amma jettan kun namni hundi keenya warra as jirru warra beelakkaa'edha. Saayinsii baratee jirra. Ijoollee baayoloojiitiin natti fakkaata. Kanaafuu saayinsiidha waan ta'eefu baayoloojii gaafa jedhu immoo sooshaaliin hin ta'u akkanaan hin jenne anoo maatii sana waan hin ta'eef kanan jechuu barbaade garuu neesharii baranneerra waan ta'eef uumama baranneerra waan ta'eef tarii jechoota safuu yoon fayyadameef nuuf galchaa jechuu barbaade. Akkuma dura isin jedhe inni sadaffaan immoo jaalalli maal madaala jettanii yaaddu? Jaalalli kabajni jaalala madaala jettanii yaaddu? Jaalala madaalchisu ammaani wanta kana. Jaallachuu dhiisuus danda'a, jaallachuus danda'a. Inni dhimma jaalalaa miti jedhee yaada. Kabajni kuni dhimma amanamummaati. Namni kamuu amma wabishaa maal jedhe duratti wantichi gootummaa mitiyyuu even kaalcharii boodatti hafaa ta'u isa amma tokko wanta hafaa deemu akkasuma waan guddifamuu qabu miti waan jedhu wayii kaastee turteenna. Jalqabuma Rabbi uumeera miti wanta kana. Seera uumamaati. Seera namni tolchee miti. Namni wayii waan tolchee balleessuu yookaan balleessuu gaafa isin jedhu uumama kana balleessuu hin danda'u. Waaqatu uume miti nama kana. Kanaaf wanti kun barbaachisaadha jedhee uumeera inni.
Asitti amma seenaan maaliif barbaachisa kanan sin hin jedhe tokkoffaa wantootuma sadan kanaan deebisuu waan hin danda'uuf. Akka dhaloonni irraa baratuuf erga ta'e. Parsantiin 100% jecha malee gocha erga hin taane maaliif shamarran dhiirota kaan irraa barachuu dadhaban? Gaaffii kooti. Lammaffaa immoo nan deema yaadni jedhu sammuu keessatti dhufeera taanaan erga kan hin deemne kan si ajaa'ibu boru waan wayii yoo eegedha. Waanuma saniyyuu hin kaasu malee. Inni turuu barbaadu. Yoo kaasayyuu nama sanarraa fedhii nama sanaa yoo hin taane waan sana achumatti dhaaba. Maaliif boruuf barbaada waan ta'eef. Kaayyoon isaa iddoo kam jira jaalaladha. Nama sana wajjin jiraachuu barbaada. Nama jaalattu baay'ee waan barbaade waan inni barbaadu sana gootaaf malee waan ofii keetii barbaadde sanatti feetu beektaa. Waan ofii keetii sana dhiiftee waan namni sun barbaadu hojjetta jechuudha. Maaliif gammachuu nama sanaa si gammachisa. Jaalala dhugaa gaafata. Nama sana wajjin jiraachuu gaafa barbaadu. Yoo garuu karoorri kee tokko namoota gurguddaatti gaafa dhaqan maallaqa lalanii dhaqu siin jedhe miti jalqaba maallaqaaf dhaquu danda'u namoota olii bira jenne miti. Kana biras gaafa dhaqan kana karoorfatee dhaqa taanaani karoorri isaa maalidha? Ishii kana qofaadha. Kanan argatu taanaan nama kana wajjin jaalalaan barbaadu namni kun. Hanga gaafa sana godhuutti qofa deemaa jechuudha. Nan deemaa yookaan immoo waan kana dirqama gochuu qabna jedhee itti morma taanaan namni kun fedhii nama sana jiraachuu hin qabu. Shamarranii ani amma wanti sun sirriidhaa osoo hin taane shamarran hanguma dhiironni sun haa taasisan malee jechoota jette sanaaf fayyadaman malee amansiisuu haa yaalan malee wanti shamarri amanuu qabdu waan kanadha. Namni si jaalatu siif du'a malee si ajjeesu. Waan sana baruu qabu. Saayikoon sana maaliif namni keenya baay'ee jaalalaaf miti kan nama faana ciisu beektaa. Abaluu hiriyyaa qabdi. Hiriyyaan ishii hiriyyaa dhiiraa tokko qabdi yoo ta'e isheedhaa gadi ani. Kanatti jaalatti galu beektaa ijoolleen baay'een amma ijoollee elementarii bira suuraa ta'e ijoolleen intalli wayii jaalallee yoo qabaate sanarra immoo jaalallee gara fagoo wayii isaanirraa dhiituu wayii namoota kaampaasii baratan namoota hojjetan yoo qabaate ishee waliin wal qixa ta'uu barbaadanii dhaqu. Gaafa dhaqanii saayikoon isaanii dhimma jaalalaatiif miti jechuu barbaade dhuguma jaalalli isaan qabeef miti beektaa maal godhuu abalu godheef taasisu sababii sanatti nyaatamu. Malee osoo dhuguma nama kanaa nama jaalalaati jaalattee dhaqxee namni kun na jaalattee dhufe jettee waan kana yaaddee namni kun gaafa gaaffii akkasii kaasuu fi ignoor gochuu dandeessa. Amma waa kaasna bakka kanatti damee itti deemi. Dadhabina shamarraatiin wanti kun ta'e moo lakki dhiirummaa dhiirotaatiin wanti kun ta'e bakka kanatti. Gama lachuuyyuu hin jira. Garuu kamtu baay'ata kamtu caala. Han dhiiroo isaa sun haa caalu malee gahee guddaa taphachuu kan danda'u asirratti shamarranidha. Naakot. Kallattii kamiinuu gurbaa dhiiraa sanadha. Hanga amansiisuutti amma shamarri dhiira gaafachuun baratamaa dhufeera. Argattee? Hamma kanas taargeetiin godhan amma waan amma kaasaa jirru kanarratti yoo akkas hin taane akkas hin ta'u wanti jedhanii jara sararan kun dhiirota muraasa biratti mul'ata. Ammarra jechuudha. Wanti irratti walii galame ho'i maalidha isinitti fakkaata? Shamarri takka sadarkaa elementariitti inumaayyuu gadi bu'e waan isin ajaa'ibu jechuudha. Waan baay'ee garaa nama nyaatu. Kutaa afuritti wanti akkasii wa'ii jira. Sadarkaa yaadaatti gurbaan kun bara waan akkasii waan jedhu wa'iitu jira. Dhaloota jaamaa wa'iitu duuba keenyaa dhufaa jira. Warri gahee san taphatees numa warra nu fuuldura turanidha. Kanaaf dabartee gaafa kutaa 8 geessu waan kana kasanbadiigaa happen gochuu danda'a. Wanti kun jechuudha. Yeroo jalqabaa isiitiif jechuudha. 9-10 gaafateetti geessu formaal ta'a. Waanichi. Dallaa gaafa galtu mirga ta'a. Waanicha raawwachuun jechuudha. Jalaatii akkuma barumsa barachaa dhuftee develop gochaa waan dhufteef jechuudha. Isuma kanarratti yoo beektaa ani waan garuu immoo eenyutu waan kana godhe eenyutu wanti kun akka galma gahuu fi waan kana hunda taasise gaafa naan jette ilma dhiiraa ta'u. Ilma dhiiraa. Ilma haadhi ani immoo asitti gaaffii sii qaba. Ilma dhiiraa ta'u. Kutaa 8tti namni kun sanbadii namni sun jalatti jettee raawwachuu dandeessa. Namni sun itti raawwatee booda isee deema. Barnoota. Beektaa? As maaltu si gubee naan ibiddaa. Fachuka. Asisoo maaltu si gubee naan ibiddaa jedhanii agartee. Iddoo kana ibidda erga gubattee isa kana maal gochuutti ergitee beektaa miti. Namoonni jiru qaama parsentii 95 dubartoonni hanguma namoota rileeshinii dhiirotaa faana godhan sana wajjin iskama amma dhumaatti deemu. Waa tokkoon si bakka kanatti maaltu si gubee jennaani
abiddaa. Bakka kanoo Abidda. wanti wanta akkasitti irraa baratanii miti. Akkam naa jedhe takka bannaan badeedha. Kana mana hakimaa geessee yaaluu dandeessaa qaama sanatti deebi'uu danda'a. Yoo xiqqaatee waan qaama keessanaa walitti siqu gaafa ibiddi si gube jechuudha. Kun waanichi takka urame taanaani takka bakkaa bade taanaan waan bakkatti deebi'uu miti. Yaa naa gale garuu wantichi jira. Duruma ture malee. Badeera. Badee miti garuu. Formaal taanaa jettee waan jetteefi taaddeen irra deddeebiin gooti. Waan sanayyuu shamarri Barachaan jiranidha. irraa barachaa jiran. Sun immoo maal uuma beektaa? Fakkeenyaaf hiriyyaan kiyya namni fuudhuuf ka'u sana hin jiru badeera jettee tokko jedhe. Inni kun badiidha. Na biratti mitiire. Lammaffaa namoota ishee rileeshinii wajjin goote sana nama 4-5 gaafa naa lakkooftu nama kana wajjin jireenyi nu faata. Riilee maaliif tokko gaafa balleessite san badeera of eeggachuu qabdi. Waatu jira. Ati mucaa baadiyyaa. Ta'uus baattu baadiyyaa deemtee beektu. Baadiyyaatti guddadhe. Gaafa du'aa yookaan gaafa cidhaa ciini yeroo baay'ee ganna keessan taasifamu normaalii maasaa nama wa'ii keessaa namni wa'ii irra deema maasaa sanirra. Argattee? Deemamee namoonni silaatii guyyaa san sagantaa sanarratti hirmaatan hundi isaaniiyyuu akka karaa maaliitti itti dhimma ba'u akka karaa qaxxaamuraatti. Inumaayyuu boodarra maal ta'aa dhufa? Karaadha wanti kun. Jedhameet xurreedha jedhameet loonuu irra deemuu eegalu. Ilaa Awaash eessaa jallate jennaan akka hutiyyaan mammaakaa. Awaash eessaa dabe jennaan ilkaa dabe jetti bakka maddaa sani. Bakka sani. Bakka maddu saniitii dabee. Karaa xinnaa hantuunni baase gaafa ho'i arbee irra deema. Formaal ta'aa dhufa waanichi. Gaafuma jalqabaa ture afaachu. Ana ka intala sanirraa durbummaa sana fudhachuun natti salphate. Durbummaa ishee sana kunuunsuun maaliif natti salphaa ta'uu dhabee ammaas dhiira biraan jira. Dhiiruma bira jechuudha. Naa galee namni inni durbummaa fudhate deemeera. Kottu kaa ila akkamitti formaal ta'ees ta'uu baatees al tokko wanti sun tiir godhe taanaan jechuudha. Citee taanaani miira qabdi bara. Intalli kun jechuudha. Haa gootu jechaan jiru. Guutumaan guututti immoo akka dogongoraatti fudhatamuudhaa hin qabuun jechaa jira. Kuni amma ilaali akkuma nama biraatti illee haa deebisnu malee gaaffii kana irratti maalidha ofii keenya bakka buuneeti mitiire waan kuni akkas ta'uu qaba akkana ta'uu qaba jennee kan dubbachaa jirru ofirratti dhaabneeti jechuun ofii keenyaa deebii deebisna. Bakka nama sanaa buutee deebisuu hin dandeessu. Maaliif namni amalli gargara yaadni isaa gargaridha. Namoonni dhimma itti hin qabne jiru. Ani sirumaa nama jaalalan barbaadu waan sana godhee jiraadha namni jiru jira. Kan jedhu dhiiraa mire. Jechuun gamalachuun jira baay'isoo. Riil ati jechi kee bareeda ta'ee jira. Kunuunsuu qaba jetta. Namni sun yaadni gaafa dhaqu sana jaalalaaf dhaqa taanaani hin kunuunsa. Kootu. Sittan hima. Dhaggeeffadhu qaba. Dubartootumti si bakka jaalalli jiru. Bilaa intala saniin jaalata taanan lafa jaalalli jiru. Baay'isoo peenii bakka san jiru jechuudha. Aan dhangalaasee hin beeku kana dura. Waan san raawwadhee hin beeku. Gaafan isiniin jedhu waanichi dirqama ta'ee ila bakka ta'uu qaba jedhee nama amanuus miti nama yaaduus miti. Addunyaa gaa'elaa keessa nama jiruudha. Argattee otoo hin jiraachuu baadhees fuulduratti taraddaanyaa dalle gaafoo gurbaa jallataa wayitu intala tana jallisee waan kana akka ishiin raawwattu ishii taasise malee dirqamsiistee miti. Ni amanaa ukkoo. Dirqama dhiiraa. Isa kanaanis inni kun isa kanatti walii gala. Gaaffiin asitti ta'uu qabe maal akka ta'e beektaa? Balleessaan sun akkuma jirutti ta'ee ani 100% waan sitti haasa'u keessaa ani ana of bakka bu'ee naasa. Nama wayii bakka bu'ee haasa'uu hin danda'u. Amala nama sanaa ta'uu hin danda'u. Balleessaan bakka kamis jiraachuu danda'a. Dubartii biras jiraachuu danda'a. Isa ilma dhiiraa biras jiraachuu danda'a. Akka kootti garuu waan sanatti hin dirqamsiisu.
Bakka kanaan barbaada. Laali bakka sanatti aan ofii kiyyaa hin dirqamsiisu. Nam sanas immoo yoo hin jiraanne ta'e maaliif hin jiraanne jedhees hin dirqamsiisu. Dursa nama sana wajjin rileeshinii kan na uumsisu jaalaladha waan ta'eef jechuudha. Yoo jaalalli jiraatee wajjin jiraadha, yoo walii gallee wajjin jiraadha, yoo waliin gallee namuma qabu sana wajjin iyyuu gargar ba'uu dandeessa. Asin tursiisu. Moor garuu yoo jiraate amantummaas lamaan gidduu jiru sana ni cimsa. Garuu balleessaan isaarraa akkas gochuu qaba. Ani immoo akka kootti hanga barbaade balleessaan nama sanarra haa jiraatu malee aangoo kan qabu waan sanarratti dubartiidhaan jedha. Waa lama qofa kaasee hin darbu. Bakka jaalalli jiru dhiigni hin jiru. Bakka jaalalli jiru dhukkubsuun hin jiru. Ila siin jaaladhaadhaan difinno. Uumama ka uumama dha'u waan uumamaa intalli tuni hanga gaafa inni dhaqee waan sana raawwatuunitti bakka ittiin fincooftu qofa qabdi. Nature keessaa baasee naasa'umaa waan garaagara qaban hin barbaachisu waan ta'eef jechuudha. Na argatte dhaqee maal gochuu deema? Maaliin dhaqe gaafa dhaqu? Waan kana ittiin dubbanne ittiin kaasne gaafa dursa intala sanii walitti dabalamu jechuudha. Na argatte? Dhaqee gaafa intala sana amansiifatee booda isaan ala jiraachuu akka hin dandeenye erga mirkaneeffatee booda dudduuba isheedhaa isaaf isa qofa akka jiru ergasiin harka kennattee booda maal godhe miira jaalalaan dhaqeen peeniin bakka san jiru suni I don't know qaama kana utuun an ilaaluu utuu akkasitti na kutanii qabu. Na argatte namni jaalatu sanii raawwatu dhiirotatu raawwataa jira waan san jechuudha. Naa qabi sirriitti pooyintii kan bareechiti. Itti aansoo immoo shamarran hin jiran jechuu kiyya miti. Kan dhiirota qirqidanii waan san raawwachiisan. Numa jiru darbee isaan durumaa shamara miti. Wanta shamarroonni qaban yaa qabaatan malee jechuudha. Kanaaf gahee guddaa kan taphatan. Badii guddaa kaballeessan. Akka intalli sun waan sana dhabduuf gahee leencaa jennuuni. Akkasitti sol kaasuu ni ulfaata normaalii kan taphate dhiiradha. Naa kottu. Ati immoo intala durbummaa qabdu wayii fuudhuudhaa barbaadda. Obboleettii qabda. Na argatte? Ittiinuu dhiichifamaa siin jedhee jira. Ittiin dhiichisuu deemta waan kana. Maal gochuu irraa balleessitan tarasan? Kanaafuu siin jedhee bara. Sagantaa sanaan eegiidha malee ati daasi fuutees fuudhuu baattees jechuudha. Na argatte? Jalaa balleessitiin deemii. Inumaayyuu akka ishii waan sana qabattu waan biraati. Ila kunuunsa godhiifiiti bira dabarsa. Baay'ee makan garaa si nyaatu immoo shamarran ufiin kunuunsanii ufiin qaban jechuu kiyyame. Na argatte? Dhugaatii faan waan kana kan raawwatan jiru baay'isuu. Shamarruma silaatii ani jabduudha jettee irree jabaattee didde sanaa hoo kan cabsan eenyudha? Ilma dhiiraati. Alkoolii biteefi. Badiisa isaa keessatti immoo guutummaa guututti gahee kan taphatu gahee leencaasa jette sana. Maal haadha isaaf gaafa cidhaa isiirraa ta'ee gare. Baay'ee rakkoo balleessee dhufe achitti. Hiriira qabsiisee jechuudha. Ani inni balleessine. Afachuu. Ani inni balleessine. Isa dhugaa dhuguma yaasaa jira. Namoota baay'ee irratti seenaa hin qabne hojjetee dhufe inni eenyudhaaf dhiisee deeme? Ijoollee madheeraaf dhiisee deeme jara sana. Kanaafuu waan kabaja shamarranii isaa maatii isaa biratti jechuudha. Intalli inni fuudhu sun otoo waan san qabaatte baay'eetti tola. Akkasii eegduutu akka gammada bara. Inni dhukaasuufaa gadi ba'anii. Nama tokkorraa isa balleessee deemee lama lamaffaarra illee isuma eega dhiisuu baay'ee. Ila kottu waan gaafa xumuraa san ittiin sirbuu hedduu sana shamara biraarra maal haadha isaatiif balleessa. Tole dammee itti fufii goolabi. Kanaafuu yaadni koo eessatti dhaabbatee ture. Jaalala madaaluudha. Wanti kun jaalala madaalu dhimma amanamummaaf amanamummaati. Maal jedhee duratti inni karaa antuunni irra baatee gaaf tokko arbi irra yaa'aadha mitiire. Kana jechuun amanamummaa guyyaa tokko miti. Amanamummaa bara baraati. Yeroo baay'ee abbaa manaatu erga fuudhee gara biraa deemudha. Kumatama malee shamarran erga bultii qabatanii hin jiranii miti. Garuu hedduu hawaasa keessa shamarran jiran hedduu galeeffannee haasofnamti. Kana hawaasarraa adda ba'e. Waanuma overaakti warra godhu ana dabalatee
include godhu jechuudha wanti kun. Akka hawaasota akka obboleewwan keenya hangafaatti akka maatii keenya akka haadholee keenyatti gaafa yaannu garuu yeroo baay'ee ijoollee dhiiraati akkuma inni jedhe erga bultii keessa galaniiyyuu iddoo biraa dhaquudhaan kan komataman. Kanaaf wantichi dhimma jaalalaa miti dhimma amanamummaati. Inni kun isa lammaffaadha miti ree. Akkuma isiniin jedhe immoo namni yaada deemuu qabu yoo tureyyuu hin hafu. Hin tursiista amma ta'e of bira. Maaliin tursiista giriin kaardii sanaan jechuudha. Kuni amma qabdiidha. Namni immoo qabdiin hin deebi'u miti ree. Qabdiin addunyaa hin deebi'u maallaqa amma mana wayii bituudhaaf maal jedhama qabdiin qabdu kenname yoo yaada bituu dhiisuu qabaatte hin deebista. Si deebisu hin deebisan. Durumayyuu maal jedha kiraayiteriiyaan isaa qabdiin hin deebi'u jedha. Kanaafuu qabdii kenniteetta mirga gaafachuu hin qabdu. Maaliif deema? Durumayyuu qabdii wanti jedhamu hin deebi'u yaada jedhamu jira. Kennuu qabdu qabdiidhuma yoo itti namanne yoo manicha bituu hin barbaadda ta'e qofaa malee yoo shakkiin keessa kee jiraate hin kennitu jechuudha. Namni kun fuudhee taargeetiin isaa durbummaa sana fudhachuu qofa taanaan jechuudha. Fuudhee durbummaa sana irraa balleessee baduu dhiisuu isee deemuu hin danda'u. Hin danda'a garuu garaagarummaan as jiru maali beektaa? Ati shamarri tokko bultii ijaarrattee mirga ishee dhabuu fi bultiidhaan dura mirga ishee dhabuun gargari wal qixa miti. Hawaasa biratti hin komatamtu. Ofii keetti of hin komatamtu. Maaliif namni soogidda iddoo harkaanfatte dabartee itti gulantaa sana jechuudha. Sabbata hiikkatteedha. Bultii keessatti erga galte amma maal ta'e namni waggaa 10 geenyaan ishiin sabbata hiikkachuu dandeessi. Waan jedhamu keessa dhufaarra waan ta'eef. Garuu sabbata hiikkachuun akka aadaa Oromootti bultiitti galuu jechuudha. Akka aadaa hawaasichaatti. Kanaaf nama yaada deemuu qabu biratti maaliifan qabdii kenna lammaffaa inni kun isadha. Seenaan akkuma isiniin jedhe sana immoo irraa barachuuf. Namni obboleettiin qabu taanaan hiriyaa shamaraa dhabu. Yoo hiriyaa shamaraa dhabe sooshaal miidiyaan bara itti nama barsiisurra jira. Sooshaal miidiyaarraa shamarran maal akka dabarsaa jiran seenaa namoonni gurguddoon iddoo gurguddoo gahan aarsaa akkamii akka ilma dhiiraatiin kafalan dubbachaa jiru. Ani maybe carraan qaba ta'uu danda'a. Maatii koorraa barachuu hin danda'a. Obboleettii koorraa barachuu hin danda'a. Hawaasa naannoo environmentii isaa fakkaataa namni waan jedhamu jiran jira. Titiisni ababaatu abaaboo yookaan ililliitu irra urgaa qaba yoo jetteen kosiirra ililliitu urgaa qaba yoo jetteen amansiisuu hin dandeessaa? Hin dandeessu. Dura inni kosii barbaadan baay'ee waan si ajaa'ibu. Kanaaf titiisarra damma eeganii waan jedhamu wayii jira. Kana gaafan jedhu dura na uffalchaa jedheen jira. Jecha kanatti fayyadamuun nama arrabsutti fayyadamaa hin jiru. Akkuma inni jedhee itti gaafatamummaa isaa boonatu irra jiraatu nama wayii seenaa isaa balleessee nama biraatti dabarsee deemaa jira. Si gadi dhiisee deema taanaan immoo ilma dhiiraa biraatu itti dhufa. Bira kana. Wanti sirriitti na qabatu. Bikee dammaan qabeera baay'ee natti toleera wanti ati kaastee jechuudha. Kanaaf hin jedhe jalqaba irra jechuudha. Ila erga takkaa badee jechuudha. Erga takkaa badee eegdee eeguu baattee vaaliuuless. Akkan eegne jechaan jiru. Haa qabattu waan sana. Balleessee deeme taanaanii guyyaa xumuraa sana hin qabamoo hin qabu jetteetitti dhiyaatti. Dhiira kana booda ishee bira dhufu sana. Bade kaa al takka bada waan ta'eef. Tiirkaaraga tiiraaraga. Ayisaffa ayitaggan mana ayiddarag nagar. Dhageenya hin yaadatu. Kanaaf kaniini waan ichi si kaasetti. Kanaafuu yaada koo gabaabsaan deema. Yaadni keenya irraa baay'ee manatti dheerachaa natti fakkaata. Isaan ala immoo kanan kaasuu barbaadu jabeessee maalidha? Namni keejii barate tarii as keessa hin jiru. Keejiin baranne. Akkamiitiin sitti fakkaate waan dhufi keejii isa amma baratan kan otoo hin taane hawaasni Oromoodhaa, mucaan Oromoodhaa guutuun isaa keejii barateera. Barateera. Sanarra darbee immoo guddatee hanga dhaqee mana barumsaa galutti iyyuu hawaasa naannoo irraa barateera. Isaan jedha. Yoom nyaata eegaltee jennaani erga dhaladhee jedhe miti erga uyyaa gaafa uumamu haadha isaarraa nyaata fudhachuu qabe miti ilmi nama barnoota garuu isa addunyaa sana hin jedhe akademikaalii. Maal jechuu barbaadeenii barsiisonni maal godhu israasiidhaan barreessisu ijoollee keetii maaliif seetu fakkaatanii gaafa yaadda qalamaan barreessuu maaliif isaan dhorki? Caccabaatu jira, daddabaatu jira, ganaa baratu, reefu barsiisuu deemu, haqanii sirreessuu danda'u bakka san jechuudha. Qalamaan gaafa barreeffame barraaheera yookaan dabtaricha geeddarama malee jechuudha. Kanaaf dogongora isaa sana itti himuu hin dandeessu. Daa'imni kun harkaan jabeeffani, sammuun jabeeffani.
qabdee fa'aatti barreessista bara. Qabdee fi kanaafi waan jallate sana ስርዝ ድልስ ስለሚበዛበት ነው ስራሱን የሚጠቀሙት። ፕላስ ደግሞ ጋፈ ደበዩ akkuma inni jedhe naqama. lammaffaa immoo carraa wanta sana sirreessuu bal'aadha. Kanaafuu yoomitti darbu gara qalamaan barreessutti gaafa seeraan barreessuu baran gaafa darba. Kutaa lamatti iyyuu darbitee bar dandeettiin barreessuu kee ilaalameeti kan qalamni sitti laata yeroo baay'ee akkas waan nama mudatee beeku. Kanaaf wanti hundi maal qaba gulantaa qaba. Daa'ima dhalattetti harma kennu malee boqqolloo dheedhiin kenna. Maaliif dandeessee nyaattu waan ta'eef. Kanaaf wanti hundi gulantaa qaba. Wanta hiriyummaa normaal irratti kennuu qabdu namni jaalala keessa galee wanta kennuu qabu kennuu qabu. Fudhachuu sin qabdu. Wanta jaalala keessatti kennuu qabdu bultii keessatti wanta laatamu kennuu sin qabdu fudhachuu sin qabdu. Bultii keessa erga galtee bultiinuu bultii. Bultee gaafa jedhamu kun itti bultee hortee jiraattee jechuudha. Kanaaf sana booddee maalis kennite maalis fudhadhu itti bulteetta. Jaalalli maalidha? Oolmaadha. Bakka oolmaati. Amma hiriyoonni wal beellamanii buna dhuganii nyaatanii wal affeeranii gara maatii ofiitti gara mana ofiitti. Bultiin garuu alayyuu oolte isatti galtudha. Kanaafuu bultii keessan galle taanaan maalifan wanta waggaa 2 dura kenne tokko bultii keessatti maafan eega. Ilma dhiiraa gaafan ta'u. Shamara gaafan ta'u immoo wanta waggaa 3 booddee bultii keessatti wanta kennuu qabu maafan rileeshinii jaalalaa keessatti kenna. Kan pointiin kana. Lammaffaa immoo seenaan kan jiraate irraa barachuu fi seenaa irraa barachuudha. Inni lammaffaa nan deema isa jedhu sanaa fi namni deemuu yaada durumayyuu ani wanta itti amanu tokko yoon dubbadhisuma dhugaan sin jedha. Namni yaada deemuu qabu tasuma nafu. Tasuma inturaa in barfata ta'uu danda'a. Isuma dhugaa maaliif yaadicha kan yaade koo akka deemu waan beekuuf guyyaa wayii akka deemu hin beeka waan ta'eef yaada kana kaase waan ta'eef deemuu barbaada taanaan adeemu jedhee nama anatti hin amanneef deemuu yaada deemuu kaase waan ta'eef nan jaallattu waan ta'eef nan amantu waan ta'eef wanti jedhamu sun immoo amanamummaa koo balleessaa amanamummaa nama wayii filaachuu dirqama qaba. Kan koo immoo amanamummaa irrayyuu darbee maatii kootu kabaja dhabaa jira anarrayyuu darbee. Inni lammaffaan immoo waan si ajaa'ibu kun mirga amanamummaa irrayyuu darbee kabaja shamaraati. Sababa rabbi uumeef qaba. Isa rabbi uume namni maaliif seeraan ala balleessa? Waan jedhu tan amana waan ta'eef deemuuf yaada kaaseera taanaan akkan tureettamanii gaggeessa. Adunyaan ni adeemu. Otoo badii. Ani gabar yaadni ishii ati amma yaadicha gara ilma dhiiraa qofa irratti waan keessiif si morme malee yaadichi sirrii akkuma ta'ee jirutti kan ishii kana kan deemu. Maaliif sitti fakkaata? Nama deemuudha namni dhufee si bira dhufee waa'ee karoora sana baasu jalqabaanu jaalala siif hin qabaatu. Si wajjin turuun barbaadu. Gaafa jalqaba dhufu bar isan kaasu bar. Naa gala garuu erguma dhufee booddee amanamummaa erga argatee booda akka gaafatu nan beeka. Kasa nyaata bar. Siyyuu nama namoonni kanan jedhu namoota ofitti amananiif qofa miti. Ofitti amanamummaan kee akkuma ati jette sana guyyaa wayiin wanta cabuu danda'u. Namni wanta kana godhu hundi safuun qabu jechuudha. Mirga keen alas ta'uu danda'a. Shamarran baay'een gudeeddamaniiti. Yeroo baay'ee wanti kun kan uumamu miti. Seerumaan yeroo uumamuyyuu garuu yeroo tokko fedha isheen ala yeroo ta'u jira. Garuu hanga fedha isheen alas akka ta'u amma fakkeenyaaf dhugaatiidhaan na dogongorsiisee jechuudha. Namni maal gochuun qabaan? Naman dhuguun qaba miti. Dhuguma sanayyuu isa gammachiisuuf dhugaarti miti isheen. Maaliif na amantumoo maali yaaddeeti dhuguyyuu yaadni jedhu ta'uu danda'a. Jalqabuma namni kun na waliin turuudhaaf yaada taanaan yaaduma dhugii sana sin kaasu. Parpaziin wanta sanaa immoo baratameera waan ta'eef nama hunda akkasii shakkaan. Damee akkas goona galgalli harreedha kan bineensaati jedhan. Argattee? Eessaanis haa deemu eessaan. Gurbaan kun ati irratti hin joojicha. Garamiin haa dhaqu garamiin jechuudha. Numa balleessa waan sana. Sittiin himaa. Maalis haa ta'u maali? Manatti nama dhaqee gudeedee hin beekaan. Carraa hunda yaalee didame. Argattee? Mana barumsaati yeroo ishiin galtu chaansii jiru wayiitti fayyadamee nama gudeedee hin beeku. Nama waan san irratti raawwatee hin beeku. Seenaa jireenyaa jiraanne kana keessatti kitaabas dubbisaati. Macaafa qulqulluus Quraanaas dubbisaati. Suma jireenyaa kanas dubbisaati. Shamarri dirqamaan dhiira gudeeddee
Injiru. Durbummaa kenniteef hin jirtu. Injiru. Haala inni mijeesse keessatti haala mijeessitiif malee hin jirtu. Tariitii inni gaafii kana yoo dhiyeessee fi simpli isa waan jaalattuu fi waan sana isa affeeruu dandeessi malee parsantii 99 indoo motorra ol dabarsee baay'ee manatti ture. Maaliif inni jedhe sitti fakkaate nan xumura. Dhiironni akkamitti ilaalu waan kana? Dur goonni isa kam? Isa lolee lolchiise. Dur isa qeerransa ajjeese bosona deemee adamoo deemee dur isa leenca ajjeesee galeetu maaliidha? Goota. Amma birri qaama shamarraa tarsaasee dhufeet Goota. akka dhiirummaatti yaadu. Sanarra darbee immoo namoota fakkeenyaaf dubartoota amansiisuu waan sana namoota 5 yookaan immoo baay'inaan fudhachuun namoonni akka gootummaatti ilaalan namoota uffanni bira taasan baay'eetu Kanaaf jira. akka isaa goonu qaama. Gaafan xumuru jechuudha. Waa tokkoon si hima. Ammas kan proud godhe eenyudha? Proud kan godhu. Ammas eeyudha. Waan sana balleessee dhufee Kan barbaadu sissumadha. anatu akkana godhee jedhee Yaa. kan shamarri sun bar intina wajjin bar anatu ciisee kana ta'e jetti. Injittu. Brother, hanga barbaadi nama barbaadi maan taane namichi nama unique maan taane namni sun maleekaa wajjin ciiftee tsatsataa taane አይደረግም እንጂ አታደርገውም እንጂ ሸመሪ kanaaf gaafa irraa bu'uuti tolosaa please. Ati sittin kenni akkasiin hin kennine hin kakaasiin. Wanti kun kallattumaan shamara ilaallata. Dammeen yaada walii galaatiin goola yeroo keenyas baay'ee deemaa jira waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu ani yaada koo ibseen jira bal'isee waan ta'eef haa gabaabsu. Amma akkasaa goonu warra wanta sanatti namoota galchuudhaaf kakaasan sana haa dhiisu. Qalbiitti nu haa deebisu jennee qalbiitti sana haa deebisu jennee haa dhiisu. Shamarran immoo wanta sana akka shamarranis akkam ta'e otoo hin kaasiin dabruu waan ani barbaadeef qabdi kana. Shamarri takka kabaja ishee waliin bultitti galle taanaan maal jedhamaa dhufe beektaa? Haftuu. Nama quban qabneen dhumarraa kuma taate argatte. Waan jedhamutu itti dhufaa dhufee shamarran akkam ta'aa dhufanii dhufne yoon jedhe bareeda natti fakkaata. Anis shamara waan ta'eef keessa of baasuu ta'a waan ta'eef. Kanaafuu okay akkasan jedhama taanaan maaliif natti hafa waan jedhamutu dhufa. Waan tokko immoo ani kanan itti amanu faaraa jedhamni afaan amaariffaatiin natti fakkaate araadaa ta'uun isa kana yoo ta'e faarummaan sun baay'ee natti toleera. Akkasitti amanuu qabna. Jechuun gootummaa yoo ta'e wanti sun gara keenyatti gaafa deebisu dadhabaa ta'uun kun nutti haa tolu. Akkas jedheen ana dabalatee ofii koo ofiis hin ta'a gorsi kun obboleewwan koo hunda keenyaaf hin ta'a waan ta'eef. Kanaaf yaadichi yaada ka'uu qabudha. Akka kiraayiteriyaatittis ta'uu dirqama hin qabu. Yoo ta'uu baate immoo akka irra filatamu waan beekuuf namni kamuu kabaja ofiitti haafu. Dhiirris shamaras kabaja ofiitti haafuudhaaf haa yaallu yaada jedhu kaasa waan ta'eef. Badiin kan shamaraas kan dhiiraatis tolchuunis immoo jara lamaan bira jira. Akkuma inni jedhe irra jireessi badiin bakka wayii jira yaada jedhu sana yaa jiraatu iyyuu malee namni waan ofii immoo akkuma isin jedhe sana qabdii ofii kennuu dhiisuu mirga guutuu qaba. Sanarra darbee dhufe taanaan homaa gochuu hin dandeessu. Humnaan dhufe taanaan homaa gochuu hin danda'u. Kan rabbi jedhetu ta'e jedhee dhiisuu malee. Sana booddee garuu immoo of eeguu hin qaba. Akkuma dura jedhe sana takkaa ta'eera taanaan itti baay'ee kabaja qofa miti dhibee wanti jedhamutu jira. Kanaafuu maaliif reega akkas ta'ee haa ta'u bakka takka ta'eera maqichi badeera waan ta'eef ani ofii kootiif maaliif kabajni uumama qofa osoo hin taane isa uffannu kanas dabalata. Gaafa isin jedhu kana naaf kabaja kafana nani kabaju uffadhu kana kabaja namni na jaallatu jedhee waan yaaduuf jaalalaan wanta sana madaaluun isaa hafu jaalalaaf kabaja dhowwuu ta'as waan ta'eef jaalalaan ibsu jedhee yaada. Kanaaf hundumti keenya dhiirris shamarris yaada maal jedhuun qabani kabajattaaf ilmi dhiiraas kabaja isaati. Kabajni ilmi dhiiraa kana miti. Kabajni ilmi dhiiraa isa safuu beeku, isa aadaa eegu, isa shamara jaalatuuf kabaja ishee eegu. Kana dhiirummaan malee namoota baay'ee bira dhaqanii amansiisuun gootummaas miti.
safuudha jechuudha. Jabinas miti kun. Jabinas miti gootummaas miti waan ta'eef kun baay'ee namoota irra beeknee gorsa namaaf laachaa jirru miti. Garuu namni ammoo beeku dubbata waan ta'eef. Banaadha yaadni keenya baay'ee. Karaa comment sectionii namni waan barbaadu yaada isaa ibsachuu danda'a. Kanaaf egaa gaafa walitti qabnu namni hunduu qalbii isaatti adeebi'u nuti immoo nama miti gaafa haasofnu miira keessa galla. Amma fakkeenyaaf gama bitaa lola kaasaa turanii yaa nu of kalcha jecha dubbannee safuu cabsinee jirra yoo ta'e haasaa keenya keessa dogongorriif badiin jira yoo ta'e nu sirreessaa yaada keessaniini lammaffaa immoo of kalcha jechuun barbaada gama kootiin. Akkas jedheen totu muree baay'ee tola. Waan balleessan argachuudhaaf eeguu caala dogongorri guddaan hin jiru. Hin jiru. Isin shamaraas saaqattee fuuldura hin deemiin. Amma waan akkasiitu baay'ata waan ta'eef jechuudha. Ati gurbaas gaafa qilleensa irraa saaqu argitee lobobsiin. Akkuma miirri si godhen ta'een itti gadi qabiin jedha uffaticha. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Ayyee akka walii galaatti yaadni keenya jechuu gaafa xumurru maal ta'a? Wanti hunduu yeroo qabu. Hiriyyummaa keessatti wanti sun ta'uu hin qabudha akka walii galaatti. Maaliif dhimma kabajaati wantichi dhimma naamusaati. Wanti kun erga ta'e gaafa gaa'ilaa sana galgala akka hawaasni sunis waan kana jaallatu jechuudha. Abbootiin mucaa sanaas waan kana jaallataniif intalli kun kabaja kana eegdee maatii ishiitiifis kabaja waan ta'eef waan kana guyyaa sanaan eeguu qabdiidha yaadni waliigalaa keenya. Akkamitti akka ilaaltan immoo yaada keessan karaa comment section nuuf barreessaa. Galatoomaa horaa bulaa deebanaa.